Rakkoon nageenyaa godina addaa saba Oromoo haleellaan namoota nagaa irratti raawwatamaa jira. Jiraattota baankiin daldalaa namoota maallaqa fudhatan hanga sanbataatiin hin deebisne suuraaf maqaa isaanii akka ifa godhu akeekkachiise. Baankiin daldala Itoophiyaa rakkoo siistama tibba kana isa mudate waliin wal qabatee faayidaa hin malle argachuudhaaf maallaqa kan isaanii hin taane fudhatanii fi gara akkaawuntiiwwan garaagaraatti dabarsan fedhii isaaniitiin akka deebisaniif hubachiise. Namoonni maallaqa kan isaanii hin ta'in fudhatan yookiin gara biraatti dabarsan baay'een isaanii waamicha isaaniif taasifame hordofanii gara dameewwan baankichaatti dhiyaatanii deebisaa jiraachuu kan baankiin daldala Itoophiyaa kanneen hin deebisin jiran hanga sanbataatti deebisuu baannaan tarkaanfiiwwan fudhachuu jirus ibsee jira. Qaamolee seeraa waliin ta'uudhaan tarree maqaa namootaa akka beekamuu danda'anitti dameewwan baankichaatti maxxansuu akkasumas suuraawwanii fi ragaalee eenyummaa namootaa ibsuu miidiyaaleen baankichi filate irratti ifa gochuutti deemuu tarkaanfii fudhatamuuf karoorfame keessaati. Tarkaanfiin faan eenyummaa namootaa ifa gochuu cinatti ammoo qaamolee haqaa waliin ta'uudhaan gara yakkaan himachuutti akka deemu baankichi ibsa baasee hubachiisee jira. Baankichi maamiltootni maallaqa kan isaanii hin taane fudhatan hanga xumura torban kanaatti akka deebisan ta'uu baannaan maqaa isaanii poolisiitti akka kennu kibxata darbee dubbatee ture. Baankiin daldalaa guddichi Itoophiyaa xumura torban darbee rakkoo siistamaa isa quunnameen keessumaa barattoonni barnoota olaanoo maamila baankichaa ta'an maallaqa akkaawuntii isaanii keessaa hin qabne baasaa turan. Pireezidaantiin baankichaa obbo Abbee Saannoo addatti sagantaa BBC News Day jedhamu waliin turtii taasisaniin hanga xumura torbee kanaatti kanneen maallaqa fudhatan akka deebisan gaafatanii jiru. Pireezidaantiin baankichaa kanneen maallaqa kan isaanii hin taane baasan hattoota jechuunis ibsan. Baankiin guddichi Itoophiyaa kun maallaqa jalaa fudhatamee deebisuuf carraaqqii guddaa taasisaa jira. Torban darbee sanbata barii maamiltoonni baankichaa garri caalu barattoota yuunivarsiitaan maallaqa hedduu baasaa akkaawuntii biraatti daddabarsaa turan. Gabaasni adda addaa maallaqi baankichaa duraa fudhatame hanga doolaara miiliyoona 40 gahaa jedhan jiraataanis baankichi amma ammaatti ifatti waan dubbate hin qabu. Dhimma kana irra deddeebiin gaafatamanii obbo Abbeen qarshiin fudhatamee kan ibsame irraa akka baay'ee xiqqaatu himan. Ta'us amma isaa ammas hin dubbanne. Hamma yookaan maallaqa ifa hin goone. Sababni isaa odiitii taasifamaa waan jiruufidha. Osoo odiitiin hin xumuramin dubbachuu hin danda'u jechuudhaan dubbatan. Sadarkaa ammaa yookaan maallaqa ibsanurraa hin geenye. Sababni isaa sochiin maallaqaa yookaan tiraansaakshinii walxaxaadha. Salphaa mitii jedhan. Dabalataanis yoo ibsan kanneen seeraan qarshii gara kaanitti dabarsan akkuma jiran kanneen haala ture fayyadamanis jiru waan ta'eefis jechuun deebisan. Sa'aatii muraasa keessa maamiltoonni 10,000 ol qarshii akka daddabarsan adda baasuu himan. Ta'us kanneen keessaa warra kamitu maallaqa qaban dabarsan warra kamitu ammoo maallaqa hin qabne dabarsan kan jedhu adda baasuuf dalagamaa akka jiru beeksisan. Adda baasuuf yeroo muraasa barbaada. Dhuma torban kanaatti ni xumurra jennee abdan. Akkasumas kanneen maallaqa baasuu danda'an darbanii kanneen baasan faana dha'utti jira jechuunis himan. Ibsa kana dura pireezidaantiin baankichaa kennaniin sa'aatii muraasa keessatti daddabarsi maallaqaa 400,000 fi 95,000 taasifamuu himanii turan. Maamiltoonni yoo deebisuu baatan attam gootu jedhamanii gaafataman akkanaan deebisan. Karaan itti miliquu danda'an hin jiraatu. Faana dha'uun ni danda'ama. Gama dijitaalaan waan maallaqa dabarsaniif maamila keenya waan ta'aniifis isaan beekan. Waan dalaganiif seeraan itti gaafatamu. Baankiin daldala Itoophiyaa haleellaa saayibariif saaxilamee faana dha'uun hin danda'amu jedhanii yaadaniiti kanaaf fudhatani. Amma baankiin daldalaa maallaqa daddabarfame tokko tokkoon beeka. Amma ufuma maallaqa deebisaa jiru jechuudhaan dubbatan. Akka pireezidaantii baankichaatti maallaqa daddabarfame keessaa inni ijoo oonlaayiniidhaan akkaawuntii tokkorraa kaanitti kan dabarfamedha jedhan. Garri caalu daddabarfamee baay'een isaan bira gahuun kan danda'amudha jechuun himan. Barattoonni yuunivarsiitii BBC'n dubbisee barattoonni bakkeewwan maashinii ATM jiru dhaquun sanbata barii saas 6 hanga 9tti hiriiranii maallaqa danuu baasaa turan. BBC'n barattoota maallaqa fudhatan irraa akka odeeffatetti kanneen deebisan akkuma jiran kanneen hin deebisnes jiru.
dogongora keessa ta'ee jiru maamiltoota keessan himachuuf deemtu. Hariiroo keessan hin balleessu jedhamanii gaafatamanii obbo Wabbeen akkanaan deebisan. Hattoota waliin dhimma hariiroo maaliitti haasofna? Maallaqa sana akka hin qabne beeku. Maallaqa kan isaanii hin taane fudhatan jedhan. Akka odeeffannoo istaatiksii yoo ta'e qabeenya qabuun Afrikaa bahaatti tokkoffaa kan ta'e baankiin daldala Itoophiyaa bara 2022tti qabeenyi isaa waliigalaa doolaara biiliyoona 23 akka ture tilmaamameera. Qabeenya waliigalaa birrii tiriliyoona 1 walitti qabuu kan danda'e baankiin daldala Itoophiyaa qabeenya biyyattii hangafaa ta'uu danda'ee jira. Bara bajataa 2021 keessa bu'aa birrii biiliyoona 20 kan argate baankiin daldala Itoophiyaa baruma bajataa kana keessa birrii biiliyoona 735 kan kuufatus taasisuu akka danda'u isaa ifa godhee ture. Bara 1942 kan hundeeffame baankiin daldala Itoophiyaa maamiltoota miiliyoona 40 olii fi dameewwan 1940 qaba. Rakkoon nageenyaa godina addaa saba Oromoo haleellaa namoota nagaa irratti raawwatamaa jira jedhu jiraattonni. Neetwoorkiin irratti cufanii akka nuti rakkoo keessa jirru hin himannee nu dhorkan. Kanaaf waanuma keessa jirru illee himachuu hin dandeenye jedhu jiraataan aanaa Jillee Dhummuuggaa. Aanaan kun naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo Walloo Kamisee keessatti bakka haleellaa hidhattootaan guddoo miidhamti ta'uu namni kun dubbatanii jiru. Godina kana keessatti guyyaan soomii Ramadaanaa qaameerraa kaasee guyyoota kurnan darbaniif haleellaa qaamolee hidhataniin raawwatamaa jiruun lubbuun namaa darbuu fi manneen gubachuu tibbanaa akka odeeffamaa jira. Haala godina kana keessa jiru adda baasuun waan namoonni odeessan kana mirkaneeffachuuf guyyoota darban keessa garas bilbilaa turrus akkuma jiraataan jalqaba irratti dubbatan jedhan bilbilli nama hedduu hin hojjetu. Sababii isaa rakkoo neetwoorkiitii jedhan jiraattonni. Roobii har'aa ganama bitootessa 2024 garuu jiraattota muraasa argannee haala jiru irraa iyyaafannee jirra. Akka jiraattonni dubbatanitti guyyoota kurnan darban aanaalee godinichaa kanneen akka Jillee Dhummuuggaa, Arxummaa Fursee fi Daawaa Caffaa Kamisee haleellaan namootaa nagaa irratti raawwatamaa jira. Jiraattonni kunneen haleellaa raawwatamuuf hidhattoota faannoo kan mootummaa biyyattii Xaaleeyyaa Amaarraa jedhuun himatan. Haleellaa hidhattootaa kanaan aanaaleen guddoo miidhaman Jillee Dhummuuggaa fi Arxummaa Fursee ta'uu jiraattorraa odeeffannee jirra. Jiraataan aanaa Jillee Dhummuuggaa nageenya isaaniitiif jecha maqaan isaanii akka heeramuu hin feene erga Ramadaanaa baranaa seennee lolli nurratti banamee jira. Gandoota aanaa keenya keessatti haleellaatu gaggeeffamaa jira jedhan. Kanaan dura meeshaalee waraanaa gurguddaa kanneen akka diishqaa fi matarayyaasiidhaan nu haleelaa turan. Amma meeshaalee waraanaa akkaan hamaa fi guddaa ta'e moortaar kan jedhamu nurratti dhukaasaa jiru. Waan naannichatti adeemaa jiru ilaalchisee mootummaan naannoo Amaaraa irraas ta'e mootummaa federaalaa irraa wanti jedhamee hin jiru. Kana malees BBC'n aangawoota aanaalee kanneen argachuuf yaalii deddeebiin taasisee hin milkaa'in hafee jira. Guyyaa malolli kun jalqabu namoota 14tu du'e kan jedhan jiraataan kun namni 5 ammoo ganda Wasan Qurqur jedhamu keessatti guyyaa itti aanu haala sukkanneessaan ajjeefaman jedhani. Gandi kun Shawaa Roobiititti aanti. Kanaan dura marsaa 2 gubanii jiru. Namoonni manaa waan hin qabneef sharaa hidhatanii jiraatu. Soo isaan nyaata alatti qopheeffatanii ijoollee saadas achumatti fixan. Daa'imni 6 warra ajjeefaman 5 keessaati jedhan. Wayitaa isaan dubartootaaf daa'imman kanneen iddoo tokkotti fixan warri dhiirotaa mana hin jiran jedhu jiraataan kun. Namoonni 5 iddoo tokkotti ajjeefaman reeffi isaanii hin awwaalamne. Waraabessumatu nyaate. Akka jiraataan kun jiranitti gandoota aanichaa Wasan Qurqur, Baaltii, Tuquree, Dhiifacaa, Battee fi kaan keessatti waliigalatti namoota 26 ta'antu ajjeefamu himan. Jiraataan aanaa Arxummaa Fursee kunis akkuma nageenya isaaniitiif jecha maqaa isaanii eeruu irraa qusatanii jiru. Aanaa Arxummaa Furseen jiraadha. Guyyaa irraa kanaa Axaayee irraatii lola cimaatu deemaa jira jechuun amma haala amma jiru himan jiraataan kun. Erga Ramadaanni baranaa seenee har'a guyyaa 10 takkaa lolli adda citee hin beeku guyyuu lubbuun teenna ba'aa jirti. Akka jiraataan kun jedhanitti namni suuraa
nyaata obborootti sooma qaban nyaatee gad ba'ee ol deebi'uu hin danda'u. Achumatti ajjeefama. Har'allee lubbuun nama lamaatu akkanaan ba'e. Kan madaa'ee lakkoofni adda baasuun ni ulfaataa jedhani.